Ayyee galatoomii Muktaar. Mee gama biraan wama Hacaaluu irraa otoo hin darbinii sirna awwaalcha Hacaaluuf gaggeeffametti Oromoon komii qabaa, mormii guddaa Oromiyaa guutuu keessaa uumamee ture. Keessumaa Hacaaluun Finfinnee keessatti ajjeefamee Finfinnee keessatti awwaalamuu qabaa, awwaalchi gootaa Hacaaluudhaaf maluu qabaa jechuudhaan uummanni Oromoo gaafii guddaa gaafachaa ture. Kun otoo hin taane Hacaaluu helikooftariidhaan Ambootti galchanii bakka uummanni Oromoo bal'aan hin jirretti, bakka leellistoonni, jaallattoonni, aartistoonni Oromoo hedduun hin jirretti Hacaaluu dhoksaadhaan awwaalame. Kanarratti illee ati maaltu sitti dhaga'ame akka aartistii tokkotti? Gama biraatiin waan Hacaaluu kanaan ajjeefamu Hacaaluutiin wal qabatee shira hedduu mootummaan akka xaxaa jiru hawaasa keessaa komii hedduu ka'aa jira. Keessumaa Hacaaluu eenyutu ajjeese waan jedhu irratti illee yaada yookaan shakkiin gama keessaniin akka aartistoota Oromoottis haa ta'u akka nama dhuunfaatti shakkiin ati qabdullee yoo jiraate kanarratti illee waan dubbachuu barbaaddu yoo jiraate asumaan carraa kana sii kennee bal'inaa irratti haasa'uu dandeenya. Bareeda. Hacaaluun wanti ajjeefameef tokko waan ani duratti dubbadhisan irraa. Hacaaluun ija ummataa, afaan ummataa, muqama saba isaa sodaa tokko malee nama dubbatu. Hacaaluun maaliif akka du'e, eenyu akka isa ajjeese uummata Oromootiif gaafii miti. Namoota diraamaa hojjetaniif diraamaa akkamii yoo hojjenne diraamaan sun fudhatama waan jedhani malee akka mootummaan kun isa ajjeesise, akka inni du'u akka murtaa'e, kuni waan murtiidhaan itti qophaahamee karoorri itti baafamee waan godhame Hacaaluu ajjeesuun. Kanaaf maaltu ragaadha yoo jedhame akkaataan inni itti du'e, bakki inni itti du'e, akkatti bakka inni itti kufe san irraa kaafame, akkatti inni mana yaalaa geeffame, tajaajilli mana yaalaatti isaa kenname, isa kanayyuu dura yoo laalte Hacaaluu eenyutu ajjeese ka jedhu ifa sii godha. Akkamitti yoo jette Hacaaluun akka odeeffannetti, akka suuraarraa arginetti konkolaataa keessatti rasaasaan karaa bitaatiin dhahame, namoonni achi jiran rasaasni isa dhahe sun konkolaataa keessan baane, karaa mirgaatiin dhahame, rasaasni isa rukute sun konkolaataa isaa hin urre, nama isa maddiidhaan jiru hin dhooyne, namni isa bira jira. Namni isa bira jiru immoo bakka inni itti rukutame san hin beekne, akkaataa namni itti waame dogoggora kanaaf turame jedhaniit bira dhaquudhaafuu sa'a dheeraa fudhate. Kun odeeffannoo ifa jiru. Erga immoo arganii boodatti bakkeen inni itti rukutame, bakkeen inni itti ajjeefame godina addaati. Godina addaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa jechuudha. Akka inni rukutame kan fiigee bira dhaqe mootu poolisii federaalaati. Wayita inni rukutame achii fuudhanii mana yaalaa geessan. Mana yaalaa geessanii namni kun eenyuun rukute, rasaasa akkamiitiin rukutame, eessarraa rukutame ka jedhu ogummaa namoonni baay'een asirratti ka ogummaa kana qaban ifa kennanii jiran. Kun osoo hin qoratamin fuudhanii hospitaala Phaawulos jedhamu isa geessanii hospitaala sanittis koronaa haga teestu godhamutti haakimni ittiin siqne sa'a 3 fi sa'a 4 reeffi isaa hospitaala san keessa ciisaa ture jechuudha. Ka argitu immoo reeffa isaa san mootummaan akka ajjeesisee fi namoonni akka inni isaanii du'u, nafxanyaan akka Hacaaluun du'u mootummaa waliin murteessifatan gammachuu isaanii akka ibsataniif waan addunyaa irratti ta'ee hin beekne. Nama lolarratti ajjeefamee, lolarratti boojitee, ajjeeftee reeffa isaa karaa irratti agarsiistu sanitti akkasitti reeffi isaa qullaa ilmaan nafxanyaa footoo isaa kaasanii reeffa isaa san odoon kafanin qullaa ciibsanii suuraa kaasanii addunyaa irratti facaasaa turanii akka injifannootitti sooshaal miidiyaa addunyaa kanarratti kan facaase dura ilmaan nafxanyaati. Hacaaluun poolisiin Oromiyaa, Oromoon
namoonni aangoo gurguddaa isaa qaban namichi biyya bulchaa jiru kanarraa kaasee hiriyaa kiyya waggaa 10 jedhu. Kijibu nama hiriyaan isaa jalaa du'e reeffa isaa akkasitti kabajaa dhogganii namni akka abbaan fedhe suuraa kaafatu gochuun dhogga. Reeffa namaa suuraa kaasuun erga mana yaalaa keessa seene eenyutu achi keessa seenee inni mana yaalaa keessa seenu san eenyutu waliin seene. Warri sun suuraa isaa kaasanii facaasuun maaliif barbaachise? Seera agartee ogummaa yaalaatitti waan hayyamamuu miti. Egalee namni mana yaalaa hojjetu tokko dhukkubsataa isaa achi keessa jiru suuraa kaaseen facaasu. Kuni ta'e jedhamee godhame jechuudha. Ajjeefnee beekaa jedhanii kunoo ajjeefnee jirra jedhanii akka ilmaan naftanyaa ittiin geeraran taasifame jechuudha. Erga immoo ajjeesanii booda akkuma du'een gadi bahanii ebelutu ajjeese. Addunyaa irra hin jiru namni biyya bulchu, namni Oromiyaa bulchaa jiru gadi bahee ebelutu ajjeese. Eenyu isaa qoratee yoom argee yoom qoratamee Hacaaluun namoonni aangoonni gurguddoon yeroo hedduu waamanii diniin itti kennanii jiran namicha biyya bulchaa jiru jedhamu kanarraa. Egalee isarraa kaasaniiti namoonni diniin itti kennaa turan. Kana Hacaaluun afaan isaaniitiin nutti simaa ture. Anarraa kaasee jechuudha. Kaan immoo miidiyaanuu yeroo baay'ee odeessaa ture jechuudha. Hacaaluutti akka diniin ni kennamu. Hacaaluun nama waa sodaatu miti, nama callisuu miti. Deebi'anii immoo dhaabota siyaasaa Oromootitti isaanitti dabarsan. Abaluutu ajjeese, adda bilisummaa Oromootu ajjeese, Abaa'ootu ajjeese kan jedhu fuudhanii gaafa itti immoo lakki Tigraay fi TPLF eenyu Shaabiyaatu waliigalee warra as keessa mormitoota as keessa jiran waliigalee isaantu ajjeese. Kan eenyutu jedha aangoota gurguddoo mootummaatu jedhe. Maaliif diraamaan isaan itti qophaa'an diraamaa baay'ee nama amansiisuu hin dandeenye ture. Abaa'oota ajjeese jedha. Kanarra deebi'ee sitti himaa Abaa'oon Hacaaluu maaliif ajjeesa? Jettee ogaa waan Oromoo dammaqseef waan nafxanyaan diina Oromooti jedheef jecha kana Hacaaluu ajjeesise. Nafxanyaan diina Oromooti. Sirni nafxanyaa diina Oromooti. Gosa waamne Hacaaluun gosa kana hin jenne. Saba kana hin jenne. Nafxanyaa sirna nafxanyaa ammallee diina Oromooti borullee diina Oromooti. Kan jedhu dubbate. Warri nafxanyaatti of ramadee seera nafxanyaa san deebisuuf reeffa ekeraa warra nafxanyaa guuree kaan siree biratti of bira ciibsee kaan immoo masaraa keessatti of bira kaa'ee namicha kana warra kana waan kana balaaleffatee Abaa'oon isa ajjeesa Hacaaluu. Kun diraamaan kun agartee waan Oromoo biratti fudhatamuu miti. Hacaaluun Oromoo qeerroo Oromoo miliyoonaan sammuu isaanii hidhachiisee dammaqsee akkuma nu kanaan dura godhaa baane nama gochaa jiru. Nama godheessa. Bara Oromoon buqqa'e, bara Oromoon rakkoo keessa gale, bara qabsoon TPLF aangoorraa buusuuf dhumarratti warri amma aangootti baan sodaattuu waan nuti siree jara bulaa turre jedhan Minisootaa dhufanii Abiyyii fi Lammaan waan afaan Abiyyi irra jiru. Viidiyoo isaan bayyuu gadi baasuu dandeenya uummataaf. Gara dhumaarratti dhokannee waraqaan nurratti bahee siree mana namaa keessatti dhokachaa bullee siree namaa jala bulaa turre jedhee dubbataa ture Abiyyi. Mataa isaatiin viidiyoon isaa hin jira kan Minisootatti haasaa inni godhe. Wayita Ameerikaa dhufe san jechuun bara inni siree jala dhokatu san Hacaaluun ifatti bahee Hacaaluun Finfinnee keessatti warra mootuu naannoo Somaalee irraa baqatan baha Oromiyaatti karaa Shaashamanneetti gara Marayyuu deemaa Oromiyaa keessa Hacaaluun warra rakkatan sanii birmachaa ture Hacaaluun sodaa tokko malee jechuudha. Warra siree jalatti dhokate kanatu har'a goota ta'ee Hacaaluu ajjeesisee jechuudha. Kan ajjeese isaani. Erga isaaniin ajjeesanii booda yoo isaaniin ajjeesin hiriyaa kenna, fira kenna. Namoonni amma Taakkalaan fira dhiigaati. Shimallis fira kiyya jedhe, hiriyaa kiyya, Abiyyi hiriyaa kiyya jedhe. Namni hiriyaansaa jalaa du'e, namni hiriyaansaa jalaa ajjeefame.
mana taa'aa aangoo qabanii qawwee qaban waraana qaban guuratanii maaliif hin dhaqne sa'a sanitti fiiganii maa bira hin geenne telefoonaan hordofaa turan waan godhamaa jiruu fi waan godhuun irra jiran erga kana godhanii booda mootu awwaala isaa maa itti daddafan awwaalli nama ajjeefamee nama namaan ajjeefamee seera qaba seera Oromoo akka Oromootitti akka awwaalamu qaba Hacaaluun dhukkuba agartee golfaa dhukkuba namatti darbuun ajjeefamee du'ee akka namni itti dhiyaanne godhamee dafeen awwaalame seera qaba namni namaan ajjeefame akkatti awwaalamu qaba warri isaa waan dubbatu qaba gosti isaa waan dubbatu qaba lammiin isaa waan dubbatu qaba firaan eegan erga immoo isaa gaddanii Hacaaluun maaliif du'e jedhee ummata miira keessa gale maara saasatti dhukaasan maa ajjeesan Hacaaluun du'ee jira hiriyaa kenna qabsaa'aa guddaadha na biyya kanaaf waan guddaa buuse jedhanii uffata gurraacha fudhatanii bahanii televizyiina irratti kan booyaa bahan erga du'e awwaala isaa maaliif ol kaasuu didan maaliif sadarkaa isaa malu saniin awwaalamuu dide warra isaa sodaachisanii maatii isaa sodaachisanii kana jedhaa san jedhaa maatiin isaa yoo intarvii isaanii dhageettu intarviin isaanii garaagara kun akka gorsanitti dubbata kun immoo didee obboleessa keenya abbaa ajjeesan utuu beekachaa dubbata ergammoo amboo keessanii ambootti maaliif eessumarra dabalanii ajjeesan maaltu dhufe ambootti du'e silaa inni reeffatu harka isaanii jira aadaa kamitti fuudhanii reeffa namatti kennan warratti kennatan abbaa jalaa du'etti galchan warratu gosa isaa waliin mari'atee akkatti awwaallatu warri murteeffata guyyaa itti awwaallatu warratu murteeffata seera magaalaa amboo keessatti namni amma du'e ammuma awwaalamuu qaba wanni jedhu hin jiru biyya san keessa yoo finfinnee jiraate hin beeku akka inni finfinneetti hin awwaalamne godhanii ambollee isa geessanii akka namni tokko hiriyoonni isaa dhufanii isan awwaallee rooggan jechuudha. Maaliif du'a isaa akkasitti gadi salphisanii nafxanyoota abjuu isaanii agartee warra abjuu Minilikii fi abjuu Haayile Sillaasee abjootu sanii gammachiisuuf kana isinii godhee jira jechuudha. Kanaaf Hacaaluu akkasitti awwaala isaa balleessan. Haga ammaatitti maatiin isaa qawween eegaman. Namni warra du'aa dhaqu taaziyaa achi dhaqu boo'icha dhaqu gadda isaanii qooddachuuf dhaqu tatta'ameesseedha. Amma warri isaanii qulqullinaanii miti akka fedhanitti hiriyaan dhaqee firri dhaqee boo'ee agartee gadda isaa ibsachaa jira. Maaliif kuni godhan? Reeffa isaa hin eegan jedhan. Maaliif? Kuni hundi shira isaan hojjetanii harkaa bahee namni nutti beekee akkam yoo goone awwaalama ka jedhu irratti sirritti hojjetanii awwaala isaallee akkasitti balleessan. Deebi'anii immoo erga awwaala balleessanii booda amma immoo waan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Dookumentarii adda addaa irratti hojjechaa jiran. Dookumentariin seenaa Hacaaluu gabaabaadha jedhanii hojjetanii gadi baasan si gaddisiisa. Hacaaluun akka isaaniititti Oromoo dhiisee saba biraatiif akka qabsaa'aa turetti dookumentarii kan isaan amma hojjetaa jiran. Kaleessa amma dookumentarii kana dheengadda laalaan ture. Waan hedduu si gaddisiisu. Sirboota isaa addaan fuudhanii Oromootumti barumsa qaban, beekumsa qaban, sadarkaa piroofeesaraatitti jiran. Hiriyoonni isaa gadi bahanii waan isaan haasayan maal akka ta'e sitti hima. Akka isaan hacuuccaa jala jiran agarsiisaa jechuudha. Sirboota isaa fakkeenyaaf akkamittan si dhiisaanii, eessattan si dhiisa, maafan si dhiisa, maafan sirraa cita jedhe Hacaaluun kana jechuun isaa afaan Amaaraatiin as deebisanii lamdin ነው የምንለያየው ማን ከማን ይለያያል irba saasanitti akkam jedheen sirraa citaa si fudheen amboo koolixa si fudheen jimmaa koolixa si fudheen galamsoo lixa si fudheen horroo koolixa jedha gondar deema gojjaam deeman jenne Hacaaluun achirratti fuudhanii sirboota isaa har'a Itoophiyaawii fi Itoophiyaaf akka qabsaa'e Hacaaluun Itoophiyaa
yookiin waan biraa irraa rakkoon qabu Hacaaluun akkuma hunda keenyaatitti sirna maqaa Itoophiyaatiin nurratti diriirfamerraa rakkoo qabu. Hacaaluun. Lafeen Oromoo Itoophiyaa hundarratti ijaaramee jira oduu daangaa Oromiyaa Itoophiyaa qotanii lafee Oromootu barbaadamee argamaa jira. Uummanni Oromoo guuramee dirqiin lola isan galchine irratti du'ee Itoophiyaa jedhamtu tana ka jiraachise Oromoodha. Garuu akka isiidhaa godhetti wanni nuti arganne hin jiru. Hacaaluun jedhu yeroo hundayyuu akka isaanii barbaadetti sharafan. Lammaffaa siidaa isaa dhaabna jedhan. Siidaa isaa dhaabuuf Oromiyaa guutuu irraa uummata Oromoo irraa maallaqa guuruuf karoora baafatan. Rabbi sitti agarsiisu. Oromoon miliyoona 50. Birrii miliyoona 50 irraa guuranii siidaa akkamii ijaaruuf deeman. Dhuguma erga siidaa isaa dhaabuu barbaade mootummaan kun maaliif gargaarsa gaafata? Ammallee immoo maqaa isaatiin kannatti deeman. Maqaa isaatiin Oromoo irraa maallaqa guuran. Kanaan dura baqattoota buqqaatota naannoo Sumaalee irraa buqqa'anii birrii miliyoona 100 guuranii maallaqni sun haga ammaatitti nama tokko bira odoon gena achumatti nyaatameera. Ammallee karaa kanaan maallaqa saamuu maqaa isaatiin. Isa ajjeesuun isaan hanqatee, awwaala isa dhabsiisuun isaan hanqatee, amma immoo seenaa isaa karaa inni irran turre irratti, karaa inni agartee keessan turre irratti qulqulleessanii baasanii akka inni kaayoo biraa irratti hojjechaa turetti Hacaaluun ofirraa lolaa jedhe. Cabsaa biyya tana nuuf maltii jedhe ifatti itti himaa ture Hacaaluun. Malee waan amma isaan irraa haasayan kana ekeraa boollaa baasaatii ekeraa wajjin nutti itti himee jira bara. Ani warra ekeraa baasee ekeraa mana hirribaa keessa godhatee yookaan immoo masaraa keessa godhatee bakka taa'u keessa galfatee waliin rakkatu kunis sammuun isaanii sirrii jiranatti fakkaatu jedhe intarvii isaa dhumaa irratti himee jira. Kanatu irratti raawwatame Hacaaluu irratti jechuudha. Tole galatoome Muktaar. Mee gama biraatiin egaa erga Hacaaluun ajjeefame asitti ammas artistoonni Oromoo keessumaa ajjeechaa Hacaaluutti wal qabatee ammallee doorsisi hedduun artistoota Oromoo irraa qaqqabaa jiru. Sodaachifni hedduun artistoota Oromoo irraa akka ga'aa jiru. Artistoonni Oromoo baanii dhugaa akka dubbanne Hacaaluu akkamiin akka du'e waan beekan waan hin dubbanne gama adda addaatiin dhiibbaa guddaan mootummaan artistoota Oromoo irraan ga'aa jira waan jedhu hawaasa keessaa komiin bal'aan ka'aa jira. Isinis artistoonni Oromoo quba wal qabdu jedheen abdaddaa. Mee kanarratti maaltu jira? Dhiibbaa guddaa jala akka jiran artistoonni Oromoo sagaleen isaanii ukkaanfamee yeroo ammaa kana dhiibbaa cimaa jalallee akka jiranii odeessa adda addaa argachaa jirra. Isin immoo warri artistoonni quba wal qabduuti. Maaltu jira? Mee gama kanarraa wanti quba qabdu wanti dhageesse yoo jiraate? Gama kanaani odoo waa'ee artistoota bira odoon seenin waan tokko jechuu barbaada. Wayita Hacaaluun ajjeefame wanti isaan herregatan hundinuu isaaniif qajeele. Maalni wanni isaan herregatan namoota siyaasaa jajjaboo biyya san keessa jiran. Gara sanatti dhufuuf jiraa ture. Gaaffii kootti yaanodha erga jalqabdeetti fufi. Laal akka isaan ajjeesan kuniyyuu ragaa tokko beeke. Eega inni du'ee maal haa goonu? Maal itti haa gargaaramnu du'a isaa irraa jedhanii karoorfataniit gaaga'ama uumame saniin uummata miira keessa galchaniin duula isaanii namoota siyaasaa, namoota dhimmi kun hin laalle, namoota agartee Hacaaluun ajjeefamuun sirrii miti, Hacaaluun kabajaa isaa mala kabajaadhaan awwaalamuu qaba jedhanii warra dhugaa Oromootiif falman, warra saba keessatti ija ta'an hunda isaanii fuudhanii hidhaatti guuran. Erga isaan hidhanii booda immoo warra hafanillee jidduu kan akka gochaa jiranitti kaan manatti ugguranii kaawwan waajjira isaanii akka hin dhaqne walumaa galatti jaarmayoota qulqulluu ka qabsoo Oromootiif qabsaa'an ka uummata Oromootiif dhugaarraa qabsaa'an
taphaa ala godhanii jechuudha. Hidhaatti galchanii akkuma baranuti wayita biyya jirru hidhanii karaan durallee yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadhee jira. Mootummaan kun warri kun warra nama qalee viidiyoo irra dhaabee albeedhaan nama qalaa viidiyoo waraabee abaa'otu nama qalee jecha hojjetu waliin guddatan. Joornaalistoota warra Siwiidin tokko qabanii akkanatti qabne jedhanii viidiyoo isaa waraaban. Mucaan isaa waraabe. Amma biyya Siwiidin viidiyoo san fidee dhufee achitti biyya Siwiidinitti gale odoo wayyaaneen hin kufin jechuudha. Viidiyoo sun akkatti waraabame. Yuutuubii keessatti laaluu dandeenya. Dhaabi amma waraabe amma fiiga amma qawwee kana dhukaasa warri garanaa fiiga isin harka ol qabadhaa. Akkasitti viidiyoo waraabanii akka waan isaan agartee waraana Sumaalee leenjisaa jiranitti akkasitti viidiyoo sana irra hojjetanii jechuudha. Mucaa waraabeetu fidee dhufe biyya Siwiidinitti. Diraamaa akkasii har'a nama hidhanii qawwee akkanaa mana isaanitti argame maali akkasitti waan akkasiitu argame kuni nafxanyaa gammachiisuuf waan godhamaa jiru. Wanti isaan irratti hojjetaa jiran. Amma kana bira darbanii artistoota Oromoo doorsisaa jiran. Doorsisaa bira darbanii tarkaanfii irratti fudhataa jiran. Bakka arganitti itti deemanii tumanii caccabsanii isaan gataa jiran. Itti fufa hin dhiisan. Maaliifi takka dhiigaan cuuphamanii jiran. Uummanni kun. Takka dhiigaan itti cuuphamnee jirra kan jedhurraa uummata Oromoo fixaa jiran. Artistoota Oromoo dhiibbaa irratti gochaa jiran. Artistoonni Oromoo rakkoo guddaa keessa jiran yeroo ammaa biyya keessatti. Rakkoo kana hin jedhamne keessa jiran. Dhiyoo kana amma guyyaa 3-4 dura artist Jaagamaa jedhamu tokko akkuma kanaan dura artist Yoosef Gammachuu godhan. Tumanii caccabsanii karaa irratti darban. Akkas isa godhanii jechuun mucaa kana. Wanni isaan godhe tokko illee hin jiru. Waan itti fakkaate waan itti amane sirbaa jira jechuun ijoolleen kun. Kuni hunda isaanii irra jiran dhokatanii jiran. Kan murtaa'e akka isaaniif tolu jedhanii fuuldura sanitti miidiyaa adda addaa irratti argina ijoollee haga murtaa'an kana. Kunniin illee warra dabaree eeggatu warra isaaniif taa'uu miti. Eebbisaan ajjeefamee duutiin dhaabbanne Usmaayyoo fa'aati itti fufe. Yoosef fa'aati itti fufe. Maaramee fa'aati itti fufe. Nuti hidhaa keessatti galee garafamaa ba'e. Hin dhaabbanne jechuu haga nuti biyya sanii baqannutti. Kanaaf artistoonni Oromoo ammallee ajjechaa fi duuti haga sirni kun jijjiiramutti Oromoo irraallee waan dhaabbatuu miti. Haga uummanni Oromoo qabsoo isaa karaa isa baasu itti fufee ofirraa waan kana jijjiirutti waan irraa dhaabbatuu miti. Nama tokkorraa iyyuu hin dhaabbatu. Warri har'a calqisee ilaalus boru isaanitti dhufa. Warri kun dhiigaan cuuphamanii jiran. Namni nama ajjeese ajjechaa caalu jalaan bayan ajjechaa ilmaan Oromoo kumaatamaan erga aangoorra ganna 29 warri kun waliin jiran. Haaraya miti. Warri amma aangoo qabate kun aangoorra ka jiru kun warri Oromiyaa bulchu kun warri mootummaan biyya bulchi jedhu kun warra TPLF ijoollummaa irraa kaasee harma hoosisaa guddise. Dhiiga Oromoo obaasaa guddise. Foon Oromoo nyaachisaa guddise. Oromoo qalee dhiiga Oromoo unataa guddatan ijoolleen kun. Kanaaf duubatti hin deebi'an. Yoo wal biraallee hin ganan yoo jettee amante yoo waan tokko dubbatan abbaa guyyaa akkanaa bakka akkanaatti nama garaa ajjeesiftee jirta hiisiftee jirta sabbaa kee dhugattee baata waliin jedhan. Ragaasan walitti luqqifatan. Kanaaf wal gatanii wal biraa deemuu hin danda'an. Kanaaf sobanii waan nafxanyaan isaaniin jette Oromootti dabarsanii himan. Kana uummanni Oromoo kana beekuu qaba. Artistoonni Oromoo illee ammallee akkuma duraasan falmuu qofa duutiin oolu. Wanni isaan baasu falmachuu qofa. Dhugaa jiru, haqa jiru, saba isaaniitti himuutu isaanirra jira. Walli isaan tokko amma sirba tokko baase. Sirbi kun sirni nafxanyaa ofirraa deebisan malee agartee ofirraa jiilchan malee ofirraa gadi buusan malee fala biraan qabnu jedhee sirba bilisummaa dinquu jedhanii. Duula guddaa irratti mana nafxanyoon. Qalaa jedhee ajjeesaa jedhe waan inni hin jedhin jechuudha. Sirna kan ofirraa jijjiiruu qabnaa sirna nafxanyaa isa nu deebi'e. Mucaan kunillee amma waan torban tokko yookaan boru waan eedayyuu buluu isaan ba'e. Dhiibbaa hagana hin jenneet artistoota Oromoo irratti deemaa jira jechuudha. Ayyee.
Ayyee Muktaar galatoomee atillee kaasuuf yaaltee turte gaafii kiyya keessallee waan jiruuf xiqqoo bal'ifnee irratti mari'achuu barbaade ajjeechaa Hacaaluutiin wal qabatee mootummaan aktivistii yookaan rogeessa Oromoo keessumaa qabsoo uummanni Oromoo waggoottan 4-5 darban kana keessatti gaggeessaa ture keessatti nama gahee olaanaa taphatee obbo Jawaar Mohaammed akkasumas karaa nagaa qabsaa'uudhaan fakkeenya Maartin Luther King karaa nagaa qabsoo Ameerikaa kana keessatti gurraachi gaggeessaa tureen gara afaan Oromootti hiikuudhaan qabsoo karaa nagaatiif yeroo hunda kan dhaadessaa kan dubbachaa kan barsiisaa ture obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas Hamzaa Booranaa adda bilisummaa Oromoo irraa akka Dr. Shoggut Galat, Mikaa'el Booranaa, Abdii Raggaasaa fi lakkoofsa hedduu ta'an aktivistoonni Oromoo ijoolleen dargaggoo reefu lafaa ol ba'an akka Shamsaddiin Xaafaa ijoollee hedduu guutummaa Oromiyaa keessaa qeerroo ija qaban mootummaan kun gara mana hidhaatti ugguree jira yeroo ammaa kana ajjeefamuu Hacaaluutiin wal qabatee kana isin akkamiin ilaalaa jirtu haala amma Oromiyaa keessatti mootummaan raawwachaa jiru kana durumaan itti yaadamee karoorfamee Hacaaluun ajjeefamee sababa kanaan immoo hooggantoota kana hidhuunti kan itti yaadamedha jedhu namoonni baay'een hawaasa keessayis hayyoota keessas kan dubbisaa turre isinillee kanarratti maal jettu waan amma deemaa jiru kana? Kuni waan ifa jiru. Akka duratti sitti himee mootummaan kuni karoorfateet maal yoo goone maal yoo taasifne akkam gooneet waan kana karaarraa maqsuu dandeenya namoota sabaaf dubbatan kana ka jedhu waan herreganii godhan. Sila Hacaaluu ajjeesuu baatanii Jawaariin hin ajjeesan. Kuni karoora isaaniiti. Nama jabaa kayootu kuni ummanni ka'u ajjeefnee ummanni hin ka'a sababaa saniin namoota barbaannu marayyuu kan feenu ajjeefna kan feenu dhabamsiifna kan jedhudha. Yoo amma Jawaariin wayita fudhattee jettu mootummaa waraana 50,000 60,000 Finfinnee keessaa daangaa Finfinnee maratti marsee qabu keessatti waardiyyoota isaa kilaashii takka qabatan waliin reeffa Hacaaluu fuudha. Reeffa Hacaaluu Jawaar fuudhee maal ittiin godha? Reeffa saniin maal godha? Agartee Hacaaluun wayita ajjeefame irraa kaasee artistoonni hiriyoonni isaa hospitaalatti kan itti dhufan jiru, hospitaalatti kan qaban jiru. Hospitaalatti jaratti bilbilaniit garam jira, akkam jira, akkana godhaa, garana deebisaa, as deebisaa jedhanii Jawaarillee mana murtiitti dhufee dubbatee jira. Wanni Hacaaluun kabajaan itti godhamu, Finfinneetti awwaallamu, Jawaar Taakkala waliin akka taa'ee dubbate. Taakkalaan warra Finfinnee waliin akka dubbate. Kaatedraalitti awwaalla akka gootatti jedhamee qeesii guddicha biyya sanii waliin akka inni dubbate. Taakkalaan mataan isaa kuni ragaatu jira. Haaluu hin danda'u Taakkalaan. Warri bira jiran hin beeku. Akkas dubbannee jirra jedhee Taakkalaan namoonni itti bilbilan. Artistoonni Taakkala waliin haasayan hin beeku. Kana nu dhageenyee jira. Isaan irraa artistoota irraa. Hacaaluun Finfinneetti awwaalama. Sillaasee kaatedraalii bakka namoota jajjabaa biyya sanii itti awwaalan. Sillaasee kaatedraalitti awwaalama. Kana Phaaphaasicha wajjin illee dubbannee fixnee jirra. Achitti awwaalla kan jedhu waan kana Taakkalaan fa'aa yaadanii jiran. Diigalee ajaja gooftaa isaanii waan ta'eef deebisanii kana diigan. Lakki kan akkasitti awwaallu diraamaa kana akkana goonee akkas goonee Jawaariin fa'aa ittiin yakkinaa, ittiin hiinaa, ittiin balleessinaa. Wanni isaaniin galletu jira. Jawaar nama baratee ijoollummaa isaatiin oromummaadhaan qaramee nama guddate. Nama jiruu qananii immoo biyya alaa kanatti dhufee argee keessa jiraata. Saba kanaafan wareegama du'a. Haga lubbuun tiyya jirtu saba kanaa hojjedhee yoon du'ellee waa tokko ittiin gaabu saba kiyyaafan lubbuu tiyya kenna jedhee nama gala. Warra miseensota adda bilisummaa Oromoo hidhaatti galchanoo arge immoo warra ganna 20-30 bara isaan agartee wayyaaneef kooraa baatan bara wayyaaneen yaabbattee isaan guluftu bara san qawwee qabatanii gaara Oromiyaa keessatti beelahaa warra turan, falmaa warra turan, warra du'an sodaanne, warra jiraachuu fi du'u Oromoof jedhanii lubbuu ofii kennuu
akka agartee jireenyaa fi duuti gargar akka hin taane du'uun saba ofiitiif du'uun maqaa akka qabu saba ofiitiif hojjetanii darbuun kabajaa akka qabu warra beekan warra adda bilisummaa Oromoo keessaa hidhaman namoonni ani beeku biyya alaa kanarraa galan jiru amma Dr. Shibut German irraa gale mucaan lammii beenyaa jedhamu biyya kanarraa deeme biyya Norway irraa saba isaaniitiif of kennanii deeman isaan ajjeesanii fannisanii waggaa 150 kana Oromoo ajjeesanii waan dhaaban tokko akka hin jirre hubachuu dhabuu isaaniiti. Kan hedduu nama gaddisiisu. Jawaar Hacaaluu reeffa isaa fidee, Hacaaluu humnaan reeffa fuudhee, reeffa isaa humnaan deebisee, humna akkasiin qabu Jawaar. Bakka reeffa ka deebise isaan. Reeffa akka deebi'u ka godhe isaan. Kana ragaa bayan. Kana Taakkala Uumaa ragaa bayan. Artistoonni Oromoo bakka san jiran ragaa bayan. Erga Jawaar akka reeffi deebi'u godhee dubbiin kun ka Jawaariin qofa laallatu taate maaliif warra adda bilisummaa Oromoo hidhan? Maaliif? Maal godhan isaan? Ragaa kamitti qaban Hacaaluu ajjeesuu isaaniitiif. Kuni akkuma kanaan dura baratan hooggana isaa, qaroo isaa, amma dhaadannoo isaan qaban tokko Oromoon wayituma tokko boo'ee wayituma tokko wacee dhiisa ka jedhanii gorsitoonni isaa ilmaan naftanyaa isa gorsan gorsa kana qabatee deemaa jiran gorsa kana qabatanii deemaa jiran agartee kuni ummata Oromoo hin beekne jechuu hin dandeenyu beektee takka dhiigaan cuuphamnee jirra gara itti deemnu hin qabnu kan jedhu tortoraan roobaan badadu jetti Oromoon. Namni roobni kadhaanee isa jiise tokko hin baqatu keessuma deema takkaa jiidhe. Kanaaf as garagalan kaleessa waan ajjeesan kaleessa waan isaan goosisaa turan namoota Oromoo qaqqaanii qabsaa'ota Oromoo qaqqaanii ajjeesisanii dhabamsiisan. Kana keessa isaantu keessa jira. Isaantu keessa jira. Ijoollee kanatu keessa jira. Ijoollee kanatu karrarra deemee nu guursisaa ture. An dhugaanatti miyoo jette 1998 magaalaa Finfinnee keessa deemee wayyaanee waliin basaasa kara deemtuu basaasa agartee ka gandarra deemee nama himu ka dhufee mana kiyyaa na baase ilmaan Oromoo nama 102 magaalaa Finfinnee keessaa guursise yeroo san 98 Lammaa Magarsaa. Amma namoonni akka gootatti faarsan kana maa gadi bahuu dide yoo jette dhiiga itti cuuqame santu gadi si baasuu hin danda'u ragaa san itti qaban. Erga dubbii kana fiddanii gadi isin dhiisu. Maaltu ture yeroo sana Lammaa Magarsaa maal ture? Basaasa karaa magaalaa keessa deemee nama isaan barbaadan qabsiisu. Abiyyi ijoollummaa isaan irraa kaasee Wallaggaa fi Jimma keessa deemee Beegii keessa deemee Oromoo ajjeesi jedhaniin ajjeesaa bara guddate. Jara kanatu warra dhiigaan cuuphaman kana fiddee aangoo kanarratti kenniteef jechuudha wayyaan illee yeroo sanitti ijoolleen kun akka isaan dhiigaan cuuphaman akka isaan duubatti hin garagalle waan beekaniif jechuudha. Har'a goota kennaa nama Oromoo dhaabbate nama jijjiirama kana fide meeti warri sun maa gadi bahanii dubbanne yoomi ka Oromoof dubbatan ebeluun no isaan keessa namni nagaan jiru. Jijjiirama kana ka fide qeerroo Oromoo. Isaan caala warra Oromoo biyya alaarraa qabsaa'an. Qabsaa'ota Oromoo qabsoo zamana dheeraa keessa turan. Isaan kanatu ala ta'anii uummata ijaaranii gaggeessanii qabsoon kun jijjiiramni mul'atte sun, ta dhufte sun, ta amma butamte tun akka dhuftu godhan jechuudha. Kanaaf namni waggaa 28 ijoollummaa isaa waggaa 16 irraa kaasee garafamaa, ari'amaa, seenaa, bayaa, galchaa, hidhaa, gadhiisaa, har'a aangoo itti kennaa, boru gadi dhiisaa, boru aangoo itti deebisaa, asiin gahan akka isaan biraan baqanne godhanii yoo biraa baqatan ragaa ittiin hidhan, ragaa ittiin ajjeesan itti qopheessaa kiyyoo keessa isaan galchaa guddisanii jechuudha. Kanaaf saba keenyatti saba isaaniitti dhufuu hin danda'an namoonni amma OPDO kana keessa jiran hedduun isaanii sabboontoonni hin jiran jechuun sabboontoonni keessa jiran. Garuu warri sadarkaa olaanaatti bahe kuni waa lama takka
warra dhiigaan cuubame. Lammata mootu warra dabeeyyii sodaattuu irraa duubaa ka akka amma warra Oromiyaa keessa jiran kana. Mee ilaali namichi Oromiyaa bulchu nama ganda isaa oduu akka gandaattuu ilaalte nama qe'ee isaa Hacaaluu maqaa kana qabu nama hagana ga'u ajjeefamee maa dhaquuni televizyiina irra ta'ee maa boo'e televizyiina irraa waan hin qoratamin efe dhufaatu ajjeese jedhee maa dubbata Maawut ajjeese Shaneet ajjeese Jawaarfaat ajjeese warra Gibsiitti Raashiyaati warra Israa'el kana mara maaltu fide nama sodaataa dabeessa ta'uusaa kanaan beekte jechuudha namoota akkamii filanii akka isaan ofitti fidan. Kanaaf Oromoon jara kanarraa waa eeguu akka hin qabne durumarraa himaa ture. Ani gaafa dura dhufan isaan falme, isaan morme akka uummanni kun warra dhiigaan cuubaman ta'e gaafan dura Minisootatti isaan arge jechuudha. Oromoo waliin karaa nagayaatiin jaarmeeyota Oromoo, aktivistoota Oromoo, nama dhimma Oromootiif qabsaa'u hunda wajjin karaa nagahaatiin yoo hojjettanii gara tokkotti Oromoon geessin eessa iyyuu hin geettan kan jedhu. Viidiyoo isaa barbaaddee YouTube irraa arguu dandeetteen qabaanii kan miidiyaa biyya sanitti illee darbaa ture jechuudha. Kanaaf isaan ta'e jedhanii ebenuun ajjeefnee kana asii harkifnee garasii waan kufu kana asii cabsinee waan qabatee gadi jigu. Yoo asitti murre maaltu waliin kufa yoo asitti cabsine maaltu waliin caba ka jedhu kaalkuleet godhanii herregataniiti ka isaan Hacaaluu ajjeesan waan amma godhan kana dura qopheessanii Jawaar akka hidhamu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka hidhaman Baqqalaa Garbaa fa'aa warri jaarmiyaan Oromoo hundumtuu akka hidhaman kan taas OMN akka cufamu miidiyaan akka miidiyaa isaa Oromoo abaaraa jiru sabaaf sablammii achi keessa jiru abaaru hin jiru har'a garuu miidiyaa bilisa ta'ee meelaan uummanni Oromoo mootummaa kanarraa ka beekuun isa fayyadu. Miidiyaa tokkichi uummanni Oromoo maallaqa isaatiin dhaabbate irraa cufan. Kanarra maaltu jira? Maal beekne mootummaa kanarraa? Mootummaa diinaa, mootummaa agartee afaan keenya, aadaa keenya, ka qabsoo uummata Oromootiin dhufe duubatti deebisee akka nu deebinee immoo habugidaa barannu nu deebisuu barbaada. Mootummaa kana uummanni Oromoo akkuma kanaan duraa sanitti falmee ofirraa jijjiiruutti sarara. Haye gara sumattuu dhufaa jirra. Meegaa qabsoon itti aanu maal ta'uu qaba? Kana booda bakka sila uummanni keenya yaadne geenyee jirraa jijjiirama uummanni keenya aarsaa itti kaffalee nu ceesisu jedhee jara kanatti kennee jijjiiramni kunis kuffisanii jiru. Iddoo silaa ga'uu hin barbaanne uummanni keenya ga'ee dudda duubatti nu deebisanii jiru. Iddoo amma jirurraa qabsoon itti aanu maal fakkaachuu qaba? Maaltu itti fufuu qaba? Qeerroon bifa adda addaatiin erga gaafa Hacaaluun ajjeefame guutuu Oromiyaa keessatti warraaqsa gaggeessaa jira. Gidduu kana immoo labsii geejjibaa fi akkasumas qoqqobbii diinagdee guutuu Oromiyaa keessatti qeerroon labsee gara qabsootti seenaa jira. Gama biraatiin hawaasti keenya addunyaa keessa jiru keessumaa biyya alaa jiru diyaaspooraan bifa adda ta'een bifa ajaa'ibsiisaa ta'een karaan dura mul'atee hin beekneen gizee 4 gizee 5 ja'a fi hiriira magaalaa tokko keessatti si'a 5 si'a 6 hiriira gaggeessaa jira. Walumaa galatti biyya keessa fi biyya alaatiin wal ta'uudhaan hubannoo tokkoon yaada tokkoon akkamiin uummanni keenya qabsootti aanu kana finiinsee injifannoo uummanni Oromoo barbaadu argamsiisuu danda'a. Akkasumas warra seera malee hidhamanii mana hidhaa keessatti guramanii jiran akkamiin hatattamaan eegsifachuu danda'a Oromoon? Asumaan yaada xumuraati kun. Uummanni Oromoo qabsaa'ota isaa kanallee eegsifachuu hin danda'a. Biyya isaa kanallee haqa isaa dhugaa isaa deeffachuu hin danda'a. Maaliif godhee argee jira uummanni Oromoo. Wanni amma Oromoo irraa barbaachisu maaliin? Tokko ta'ee karaa hin danda'ama jedhe hundaan mootummaa kana kuffisuu irratti hojjechuu qofatti isa baasa. Uummata Oromooti biyya san kabaatee deemu. Namni biyyarra jiraatu tokko ilmi namaa nyaatu malee dhugu malee hin jiraatu. Oromootu nyaataa fi dhugaatii uummata kanaa kenna. Itoophiyaa san nyaachisee jiraachisa.
walumaa galatti. Uummanni Oromoo laal. Namichi amma biyya bulchaa jiru kun nama lammaa gane. Nama karaa nagayaatiin biyya tana dimokiraasitti ceesifna jedhe. Nama Jawaariin gane. Nama kana. Eenyuuf amanama namni kun? Namni kun nama akka malee aangoo barbaadu nama gowwaadha. Haasaa tokko argee namichi isa gorsu daaqonichi isa gorsu intervii tokko kalee malee dheengadda arge. Maal jedha daaqonichi sun? Namichi biyya bulchaa jiru kun jedha. Waan Itoophiyaa yoo itti haasayan waan Itoophiyaa yoo kaasu imimmaantu ija isaa guutaa. Akkana jedhanii isa gowwoomsan. Hagam gowwaa akka ta'e ilaala. Guddina Itoophiyaa durii yoo yaadatu. Hegeree Itoophiyaa durii yoo yaadatu imimmaantu isa guuta. Ka isa jedhu gorsaa isaa. Akka inni kana dhagahu. Akka ijoollee xiqqishuutti isa sobanii qileetti isa galchanii jechuudha namicha kana. Eegalee uummanni Oromoo amma maal gochuu qaba? Oromoon simbirree harka kee jirtu mootummaan tun uummata Oromoo. Simbirree qabdee harka kee keessa jirtu jechuudha. Ilmoo simbirree ka harka kee keessa jirtu. Simbirree xiqqishuu takka qabdee harka kee keessatti yoo galte yoo ati harka keetti cuftee ukkaamsite hin duuti. Yoo ati gadi irraa bante nyaachifte guddattee deemtee simbirree taate. Barartee si harkaa deemti. Uummanni Oromoo mootummaa kana sirna kana ofirraa jijjiiruu hin danda'a yeroo gabaabaa keessatti. Qabsoon kanaan duraa sun irra deebi'ee karaa qaroomee muuxannoo kanaan dura jiruun diinagdee biyyattii tanaan Oromoo harka waan jiru akka qawweetti itti gargaaramnee lagannee gibira mootummaa kanaa lagatanii diinagdee mootummaa kana waan guddisaa waan galaa waan bayu karaa Oromiyaa keessa deemu hunda irraa cufanii mootummaa kana jilbiiffachiisuun hin danda'amu. Yeroo darbes kan jilbiiffachiisame karaa kanaan jaarmeeyonni siyaasaa Oromoo bakka 40 ta'anii bakka 60 ta'anii ciccitanii dhufan bara wayyaanee bara dargiin kufa. Odoo bu'aa tokkoon buusin dhaaba murtaa'e qofatu akka dhaabatitti jiraatee dhufe adda bilisummaa Oromoo qofa. Kana adii walitti himna. Dhaaba 10-15 ta'anii turan. Wayita dhufan. Akkuma seeruus ammaa kan hoteela adda addaa keessa taa'aa turan. Wanni isaan godhan tokko illee hin jiru. Dhumarratti wayyaaneen lafa qabattee gaafa jettu hunda isaanii caccabsitee ariite jechuudha. Ammallee hin dhufan. Warra gameeyyii qabsoo Oromoo keessa ganda 20 ganda 30 taa'etu har'allee ammallee hoteela keessa taa'ee waan agartee jarri kun isaanii kennaniif haga nyaataniif saa itti nyaatan jarri isaan murteessaniitiif nyaachaa Oromoo fuuldura dhaabbatanii jiran. Kana dhiisanii walitti deebi'anii sirna kan ofirraa jijjiiruu isaanii irra jira. Uummanni Oromoo sirna kana didee jira. Uummanni Oromoo nama barbaadu himatee jira. Abbaa barbaadu himatee jira. Sirna kana didee jira. Yoo dhugumaan jaarmiyaa Oromoof qabsaa'an ta'e keessatti warra mormitoota ofiin jedhan kuni uummata isaanii waliin dhaabbachuu isaanii irra jira. Mootummaan kun mootummaan kun har'a tooftaa dulloomaa durii Oromoo amantiidhaan walitti qooduuf gandaan walitti qooduuf gosaan walitti qooduuf waliin naquuf irratti hojjetaa jira. Suni hojiin suni bu'aan qabu. Dhaloota kana biratti kuni rasaasa dhahame qalaa dhuqullaa as deemuu hin danda'u. Oromoon gandaan waliin qoodu. Abbaa otu ajjeese gaafa jedhe Hacaaluu fakkeenya tokkoon si hima.
warra Wallaggaatu Hacaaluu ajjeese kan jedhu dabballoonni isaanii oofuu jalqaban. Gaafa Hacaaluun du'e Naqamteetti nama meeqatu dhume? Gimbiitti nama meeqatu dhume? Qeerroon Oromoo. Wayyaaneen taatee nafxanyaan Oromoon beekan. Uummata Oromoo sadarkaa inni itti guddate hin beekan. Har'a karaa Arsii, Baalee, Harargee, Jimma keessatti Oromoo Kiristaanaa fi Islaama walitti naquuf deeman. Yaalii guddaa gochaa jiran. Kan ajjeefame Oromoo yoo ta'u akka waan nafxanyaan ajjeefametti dubbatan. Istaatikii isaan baasan irrattiyyuu guyyaa Hacaaluun du'e gaaga'ama gaheen namni du'e haganaa jedhan. Ka du'e keessaa namni 15 asii, namni 15 saba biraati, namni 100 moo 200 humni Oromoodhaa jedhan. Ofii immoo ka dhumee gubate jedhanii dubbatan miidiyaa isaaniitiin deebisanii saba biraati jechuudha. Dhiiga Oromoo erga inni du'ellee lakkoofsa isaa gara nafxanyaatitti dabalanii ka dhumaa jiru nafxanyaadhaa jedhan. Uummanni Oromoo namoonni horiin bitamanii, maallaqaan bitamanii, horiidhaan sammuun isaanii duudee Oromoo walitti naquuf, saba isaanii walitti naquuf, obboleewwan isaanii walitti naquuf akkuma jaraa kana guutanii jiran. Jara kana kaayuu isaan deemaniifis milkeessuun isarra hin jiru. Oromoon Kiristiyaanni dhaamsi ani dhaabu. Oromoon Kiristiyaanni Oromiyaa keessa jiru. Laala. Fakkeenyaaf Kiristiyaanni Arsii keessa jiru Oromoo Tuulamaati. Deebi'ee immoo Arsiinis Kiristiyaanni jira. Erga Kiristiyaana ofirraa ajjeesuu barbaade namni Arsii akkamitti Kiristiyaana Arsii ka achi jiru ka obboleessa isaa ilma sikkoo mandoo ka Kiristiyaana ta'e akkamitti dhiise? Kuni diraamaa dulloome. Oromoon amantiidhaan waliin qoonne. Oromoon gosaan gandaan waliin qoonne. Qeerroon amma dhaloonni amma Oromiyaa harkaa qabu kan lolu kan falmaa jiru amantiidhaan ummata wal qooduu miti. Sabaan ummata wal qooduu miti. Nama waan qabsaa'uuf beeku dhaloonni amma lafa jiru kun waan qabsaa'uuf ummata beeku. Namoota adda addaa irratti qabeenya adda addaa irratti aariidhaan gadi ba'anii tarkaanfii fudhachuun ni malata. Yoo aarte waan feete goota. Abbaan kee yoo si jalaa du'e waan gootu hin beektu. Ijoolleen kun tarkaanfii fudhatanii yoo jedhan tarkaanfiin isaan fudhatanillee namootuma mootummaa kana waliin ta'anii qe'ee keessatti isaan rakkisan irratti kan isaan fudhatan malee. Kun immoo ittuma fufa gara fuulduraallee. Nama si ajjeesu, nama si balleessu, nama si basaasu, karaa rabbiitiin illee karaa namaatiin illee ofirraa dhoogguun kuni mirga uumama yookiin immootu tarkaanfii uumamaan kasammuu kee keessaa maddee rabbiin sii kennee ofirraa dhooggitu waan tokko. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo isaa akkuma kanaan dura itti fufuutu isarra jira. Jaarmeeyoota Oromoo irratti dhiibbaa gochuutu isarra jira. Hedduun jaarmeeyootaa hin jiraniiru. Akka jaarmeeyaatti hedduun isaanii hin jiran. Dhaaba tokko maqaa 5 fa'a qaban. Miseensi isaanii nama 2, nama 3, nama 4. Isaan moota hirma keessa taa'anii suufa uffatanii nyaatan. Namoota kaleessa Oromoon gabroome jedhutu Oromoon bilisoome siin jedhaas ba'ee gatii isaanii mijate qofa. Firoonni isaanii immoo biyya alaa kanaa gatii obboleessi isaaniitiif mijateef immoo as taa'anii mootummaa kanan tuqinaa, mootummaa kanan qeeqinaa siin jedhan. Maaliif siin jedhan? Ilma isaanii, obboleewwan isaanii, isaaniif achii tole. Isaantu dhiiga Oromootiin bashannanaa jira. Oromoon du'aa jira, Oromoon ajjeefamaa jira, dukkanatu Oromootti as deemaa jira karaa mootummaa kanaan. Aadaan keenya baduuf deema, afaan keenya baduuf deema. Wanti nu dhamdhamne qabsoo kennaan arganne nam tokko nuun kenne dhiiga kennaan dhufe dhiigalmaan Oromootiin dhufe kun. TPLF hin finne, OPDO'n hin finne. Dhiigalmaan Oromootiin wanni amma dhamdhamne kun ka dhufe. Qabsoo ilmaan Oromootiin Oromiyaan amma jirtu tun ta mul'atte namni nuun kenne. Inni kun baduuf deema. Inni kun hafuuf deema. Har'a aanoleen seenaa dharaati jedhanii warri haasayan tuttuqanii nu laalan Oromoon maal jedha jedhanii waggaa 2 dura guyyaa
magaalaa Amboo New Yorkitti deebifna jedhan. Akka gaariitti amma New Yorkitti sii deebisan tana Amboon. Siigalee guyyaa san hoogganni isaanii olaanan aanoleen seenaa dogoggoraatti nama taanetu barreesse Oromoo fi Amaara walitti naquu barreeffame ka jedhee dubbate nama isaaniiti nama oppidiyooti. Ka deebi'ee immoo reakshinii maal jedha uummanni jedhu laalee bariitu dhiifama gaafate. Kuni maal mul'isa? Waan ta'anii karoorfatan. Seenaan aanolee seenaa kiyya, seenaa Oromooti, seenaa akaakayyuu kiyyaati. Ka isaanii ka du'e reeffa boolla keessaa baasanii akka waan amma du'eetitti hojjetanii waaqsiin hojjetee reeffa sireerra ciibsee jira ka Minilik. Siigalee ka akaakilee kiyya akaakayyuu kiyya ka abbaan kiyya dhaqqabe ka harki irraa murame akkoo kiyya taarmi irraa murame ka abbaan kiyya dhaqqabe akkas turte akaakileen kiyya akaakayyuun kee akkas ture akaakileen kee akkas ture jedhee kanatti isa san seenaa sobaatiin jechuu barbaadan. Siigalee afaan Oromoo kana balleessuu barbaadan. Oromoon akka kanaan duraatitti afaan tokko afaan Amaaraa baratee Abugidaa baratee baandiraa lummuxii tokko jalatti galee ammallee ijoolleen teenna deebitee dhaloonni tokko dhama'ee hafee dhaloonni lafaa dhugumootuu deebi'ee afaan Habashaa akka baratu karoorri isaanii Itoophiyaan guddittiin isaan barbaadanii jechuudha. Kun waan hin danda'amne. Uummanni Oromoo qabsoo isaa jabeessee waan mootummaa kana laaffisaa maratti hirmaachuu isarra jira. Qeerroon Oromoo wal qabatee wal dhagahee duuti irraa oolaan jiru. Hidhaatti guura. Nama 50,000 60,000 bara keenyas akkasitti hidhaatti nu guuraa bara turan. 92, 93, 95, 98 kaampii waraanaa hunda keessatti nama guuran. Yeroo hedduu hidhamee argeen jira. Wal baranneet waadaa walii galleet hiriyaa walii uumnee jaala walii taanee achii baane. Ammallee hidhaan Oromoon isaan kaampitti guuranii kanaan durallee qeerroo akkasitti hidhaa turan. Qeerroon kun wal ijaareet achii baya. Ammallee wal ijaareetuma achii baya. Oromoo miliyoona 50 qalanii fitan. Kanaaf barri kun hin darba. Namoota